Ani namoota hedduudha wajjin otoo hin jiru galaanicha bukkee dhaabbadhee otoo hin jiru yeroo ani iddoo kana dhaabbadhee jirutti mul'ata guddaa tokko argee jira. Mul'ata guddaa kana garuu ana malee namni biraan argu. Akkasitti walitti qabamanii jiru garuu hin arganu jedha. Namooti biraa hollatanii kufanii jedha. Maal arganii kufani? Bexaam miigarmatan beetu. Namichi garuu atteedha ofirratti raajabee taana duwwaa targaya. Yoon dadhabeeyyuu jilbi koo lafan qabu garuu nan argaa. Akkan dhaabaddetti yoon kufeeyyuu maalan ta'a jedhee nan argaa. Ani torban sadiif nyaata gaarii nyaanne haala yeroo sanarraa kan ka'e lola jirurraa kan ka'e waa'ee Yihudaatiif waa'ee biyyichaatiif akkasumatti keessi koo gadda guddaa qaba ture. Nan boo'an ture. Hindi banne maaltu natti tollaan hindi badda nuffanne maaltu natti tollaan nuffadhaa. Jireenyi naan mijanneedhe kanaaf jedhe hamma Waaqayyo na yaadatutti jedhee biddeena iyyuu nyaachuu dhiiseen ture. Kana booddee guyyaa 21 ana nama biddeena nyaata. Guyyaa 21 ana dibata nama dibanne. Guyyaa 21 nama uffata gaarii nuffanneen akkanaan jedhe Waaqayyo jedhe. Har'a miti dhimmi kee kan inni jalqabe gaafati fuula kee gara Waaqayyootti naannefattu. Na qabe na kaase aisoo hin sodaatinaan jedhe. Hirrumminaan jedhe. Humna dhabuu kee ilaaltee jilbi kee dhaabbachuu diduusaa ilaaltee lapheen kee hollachuusaa ilaaltee hin sodaatin jedheen. Har'a waan tokkoon siin jedha Waaqayyo hin sodaatin humna dhabe jettee. Hin sodaatin naan taane jettee. Gaafuma ati yaada kee gara Waaqayyootti naannessitu Waaqayyo yaada isaa gara keetti naannessa. Macaafa qulqulluu qabatanii kan jirtan Daani'el boqonnaa 10 lakkoofsa 1-13 see jirtu walii wajjiniin ilaalla. Dubbichi dhugaa ture. Waa'ee rakkina guddaa tures inni dubbicha hin hubate. Mul'atichuma keessa utuu mul'ata kana argu immoo hubannaa argate. Bara sana baran mul'ata kana argu bara Waaqayyo inni waan dhugaa natti agarsiisu kun natti dubbatu torban sadiif yookaan guyyaa 21 soomarran ture. Torban sadii amma ga'utti nyaata waan gaarii jedhamu tokkoyyuu hin nyaanne. Foon daadhiin wayiniis afaan koo bira hin geenye dibatas hin dibanne fuulli koo daalachaa'ee ture. Ji'a saduraa keessa ammoo guyyaa 24ffaatti laga Xeegiroosa guddicha qarqara dhaabadhee otoo hin jiru ani yommus ol ilaale kuno namicha uffata quncee talbaarraa hojjetame uffate mudhii isaa immoo warqee biyya Ufaasiin isa hidhate nan arge. Inni dhanni isaa akka dhanna gati jabeessaa bifti isaa magariisa yookaan bifa margaa fuulli isaa immoo akka balaqqeessa bakakkaa ijji isaa akka guca boba'uu harki isaa miilli isaa akka sibiila diimaa kollaame yookaan micciirameen ibsa ture. Sagaleen dubbii afaan isaa akka tuuta ursuu yookaan akka saba bal'aati. Ana Daani'el duwwaatu namoota sana keessaa mul'aticha arge malee namoonni ana wajjin turan mul'aticha hin argine. Isaan yeroo kanatti garuu hollannaa guddaadhaan hollatanii baqataniidha. Ani qophaa kootti hafee mul'ata guddaa kana arge. Humnaan qabu jabinni na keessaa fudhatameera. Bifti koo silaa guyyaa 21 fi beela'eera amma immoo akka lafarraa badutti of ollaaleera. Humna kan jedhamu na keessatti nafne. Sagaleen dubbii isaa garuu gurra koo keessa seeneera. Yeroon dubbii sagalee Waaqayyoos akka bakakkaa sana dhaga'e akka nama rafees of ollaalee nan ta'e. Kunoo harki tokko ol na qabee ani hollachaa jilba kootiin akkan jilbeenfadhu na godhe harka kootiin lafa qabeen ol ka'e. Inni harkaan na qabe sun yaa Daani'el nama guddaaf jaallatama. Amma ani gara keetti waanan ergameef isa nama sitti dubbadhu kana yaadaan qabi. Ol qajeelis fuula koo dura dhaabadhu naan jedhe. Yeroo inni dubbii kana natti dubbate hollachaan ol qajeelee dhaabbadhe. Kana booddee inni yaa Daani'elin sodaatin guyyaa ati of fuula Waaqayyoo duratti of gaddeebisuu yaaddee jalqabee dubbiin kee dhaga'ameera. Amma gaa ani kanan dhufeef waa'ee dubbii keetiif. Ergamaan guddichi inni aangoo qabu mootummaa faareessa biyya lafaa inni gargaaru bultii 21f ammati kadhatarra turte inni immoo na dura dhaabatee naan falma ture. Ergamoota warra gurguddoota warra jedhaman keessaa inni tokko maqaan isaa Mikaa'el kan jedhamu gargaaruudhaaf hin dhufe. Anis mootota Faares seexanoota sana biratti sanan dhiise. Nama simbira jirutti mata duree koo naa himaa dhimmi kee gadhiifameera jedhaani. Inni garuutu nagaree talaqquwaal balutu baakachu. Qabarraasaa dhimmi sun gadhiifameera jedhaani. Phaawulos akkas jedhe jarri tokko jedhe amaleeffannoo walitti qabamuu sana dhiisaniiru. Isin garuu amala kana gonkumaa hin dhiisina walitti qabamuu keessan kana hin irraanfatinaa jedha. Amaleeffannoo mana keenya keessatti walitti raajuu harka wal qabuu jilba wal qabuu kana tokko tokko dhiisaniiru aniifati garuu amma inni dhufutti hin dhiisu. Galgala kana kaasee dubbii arraba keetiin facaafte harka kee irratti argi. Arraba kee irraa darbatamee harka kee irra siifa buu galgala kana. So dabalii dhimmi koo gadhiifameera jedhi maal. Waaqayyo kanumatti labsinaan jedhe sii gadhiifameera jedhinaan jedhe. Fayyaan qabame gadhiifameera. Jireenyi qabame gadhiifameera. Eebbi qabame gadhiifameera. Iyyaati gadhiifameera jedha. Dookimantiin namootaa gadhiifameera. Wantooti garaa garaa qilleensa kanarraa qabamanii jiranu gadhiifameera.
Daani'eel mul'ata isaa boqonnaa 10 kanarratti akkas jedha. Ani namoota hedduudha wajjin otoo hin jiru galaanicha bukkee dhaabbadhee otoo hin jiru yeroo ani iddoo kana dhaabbadhee jirutti mul'ata guddaa tokko argee jedha. Mul'ata guddaa kana garuu ana malee namni biraan argu. Akkasitti walitti qabamanii jiru garuu hin arganu jedhe. Namni tokko taa'eedhuma adoodee akka dhufetti deebi'ee bahuu danda'a. Tokko tokko immoo erga dhufee otoo gadi hin taa'in jireenya isaatii wajjin waan tokko argee waan sana wajjin otoo haasa'uu oolee bulee gadi bahuu danda'a. Namni tokko gaafa karaarra deemu calluma jedhee deema. Ofiin haasaan deemu machee mamma booddee kana moobaayiliidhaan ta'allee malee kophaa haasaan namni hin deemu. Wayi maraatu ta'a wayi nama moobaayilii dubbatu ta'a. Namichi kophaa dubbataa deeman jedhina. Garuu namni gaafa karaarra deemu normaalii calluma jedhee deemu. Yoo namni itti dhufee yoo nama arge garuu hin dubbata. Yeroo jalqabaa nagaan siifa ta'uu jedha. Dubbachuu jalqabeera namichi kun. Waldaa kiristaanaa keessas haa ta'u iddoo jilbeenfannaa kee gaafa teessu yoo ergamicha argite malee dubbachuu hin dandeessu. Yoo argite garuu calluma jechuu hin dandeessu. Inaasofta. Galgala kanaa kaasii gubaa'ee atitti galte hundumaa ergamaan fuula kee dura dhaabatee si aheedu. Iddoo ati teessu qixa ati teessu waldaa kamiin dhaqee siif garuu tajaajilaan kee ergamaa Waaqayyo dhufee siif dhaabata. Daani'eel akka jedhe namoota sonaan baay'ee gidduun jira garuu ana duwwaatu argaa jedhe. Namni tokko ana duwwaatu argaa jedhe maal? Dabalee ofirratti raajii ana duwwaatu argaa jedhe. Namooti biraa hollatanii kufanii jedha. Maal arganii kufanii? Bataam miigarmi tinbiit ነው. Namichi garuu atteedha ofirratti raajii beekta ana duwwaatu argaa jedhe. Daani'eel ana duwwaatu argaa jedhe. Jarri kaan garuu hollatanii kufaniiru. Hollatanii kufaniiru ofirratti garuu akka tasaa macaafa qulqulluun duutis jireenyi sarraba keessan irra jira. Daani'eel inni yaa'u qaala akka jedhe ani garuu yoon holladhe yoon nan argaa. Yoon dadhabe yoo tuman jilbi koo lafan qabu garuu nan argaa. Akkan dhaabaddetti yoon kufee yoo maalan ta'a jedhe nan argaa. Hojjaa kootiin kufee garuu nan argaa. Maal argite waan waaqarraa dhufe tokko argaa jira. Gubaa'ee keessa teessee akka dhuftetti hin deebiidha. Akka dhufetti wanti tokko dhufee sirra haa bu'u. Ila otuun argin gadi hin bahin maqaa Yesuusiin isan argee sitti raaju kana atis argi. Inaaffaan qabu iji kee abanamu atis raajii ta'e atis argi. Agartuu keerraa qonyonyoon aggaarirraa kufe sirraa haa kufu. Aggaar mana namaa teessee hojjettuu mana namaa guyyaa tokko basiraat amlikan maattaaqlechi. Guyyaa tokko waaqeffannaa waan jedhamu dubbattee mee. እግዚአብሔር የሚለውን ቃል አትጠራ. waan tokko mucaa mana namaa dubbattuu fi Waaqayyo dhaqee lafa onaa keessatti agartuu ishee bane jedha. Baay'isee aggaar jaamaa miti. Ija isa kana yoo ta'e qab garuu otuma deemaa jirtu ija burqaa arguu danda'u, ija waan dhokataa arguu danda'u, ija waan barbaaddu arguu danda'u. Agartuun kee banamee gabaa keessaa kan kee adda baasii argi. Kan kee adda baasii gabaa keessaa sitti mul'atu. Galgala kanaa kaasee nama taddesii baasa miti. Raajii mintee taddesii baasa miti. Agartuu keetiin argiiti adda baafadhu ba Yesuus. Kana kaasee erkattummaa keessaa si baase. Jilbeenfadhu kan kee argi maanni maayaa barbiraachu. Daani'eel akka hojjaadhaan an kufe garuu nan argaa. Warri kaan hollattee gangalatti, warri kaan sodaattee rommiti ani garuu ergamicha nan argaa. Otuman ilaalu ergamichi harka koo qabee ol na kaasee. Yeroo sana torban sadii jechuun guyyaa 21. Ani torban sadiif nyaata gaarii nyaanne haala yeroo sanarraa kan ka'e lola jirurraa kan ka'e waa'ee Yihuudaatiif waa'ee biyyichaatiif akkasumatti keessi koo gadde guddaa qaba ture. Nan boo'an ture. Hindi banne maaltu natti tollaan hindi badda. Nuffanne maaltu natti tollaan nuffadhaa. Jireenyi naan mijanneedhe. Kanaaf hamma Waaqayyo na yaadatutti jedhee biddeena iyyuu nyaachuu dhiiseen tureedhe. Ofinatti taallalina jiranaa hamma Waaqayyo na yaadatutti jedha Waaqayyo numa si yaadata. የሙጥኝ የሚሉ ሰዎችን ይወዳል እግዚአብሔር። እንደ ያዕቆብ የጭንሹን ሉዳ እየተመታ ኦኮላ ወረዱ ከደመኑ በርባዳ ኢየሱስ ኩፌራ ጫቤራ ነተፌራ የቴና ፍምብራ ዱከ ትረዱ ገልገለ ከናካሴ ነሚቶ ኮይቲን ነንዱ ከደማ ጅሩ ነባሳ ይዲማሎ ሶዳኔ ኩፌራ ይደ ደደቤራ ይደ ሀጩ መጅልቤን ፈደ ገሩ ሮማ ጀደ ሀርከ ኮ ጋፈነ ነቀሙ ሞጀባደን ከይራ ባደ ሁምኒና ከሰን ጅሩ ገሩ ነመና ባደም ሆይደ ሰነቦደ ጉያ ዲግደሚ ተቆፍ አነ ነማ ብደነኛ ጉያ ዲግደሚ ተቆፍ አነ ዲበት ነመን ዲበን ጉያ ዲግደሚ ተቆፍ ነማ ኡፈተ ጋሪ ኑፈነ ነከናን ጀደ ዋቀዮ ጀ ያ ዳንኤል ነማ ጃለተማ ሐረሚት ዲሚከ ከነ ጀልቀበ ጋፈቲ ፉለ ከገረ ዋቀዮ ተናነፈቱ ወሪ መነ ከነ ጀርተን ጋፉ መገረ መነ ከና ዱፉ ዳፍ ያደን መነ ከነ ከሰ ማልቱ ጀረ ጀት አርከሙ ወርከ ዋቀዮ መለም ቶንጀሩ ጋፉ መሚል ከገረ መነ ዋቀዮ ደሙ ዳፍ አሪፈቱ ገረ መነ ዋቀዮ እንደም ነጋፈናን ጀረ ማለት ጀደ ናቲ ቶለ ወደ እግዚአብሔር ቤት እንሂድ ባሉኝ ጊዜ እጅግ ደስ አለኝ። ምክንያቱም ዳዊት ሲናገር ምን ይላል? እነሆ ከንጉስ ቤት ይልቅ ከንጉስ ቤት ጮማ ይልቅ ከንጉስ ቤት መጠጥ ይልቅ በእግዚአብሔር መሰዊያ ላይ አንድ ቀን ጉያ ተቆ ኦዲ መነ ዋቀዮ ከሰ ዳበቹ
anaaf wayye maaliif jenna compare si adargau guyyaa tokko masaraa mootummaa keessa dhaabachuu fi halkan tokko ogdii waaqayyoo keessa buluu gaafa wal bira qabu waan guyyaa kuma tokkotti masaraa mootiitiin argamne mana waaqayyoo keessa halkan tokkotti hin argamaa waan waggaa dheeraa barbaadanii dhabdanii sa'aatii tokko gidduutti waaqayyoo fidee isin taake Daani'eel naqabe nakaase aisoo hin sodaatinaan jedhe Romminaan jedhe umna dhabuu kee ilaalte jilbi kee dhaabbachuu diduu isaa ilaalte lapheen kee hollachuu isaa ilaalte hin sodaatin jedheen har'a waan tokkoon siin jira waaqayyo hin sodaatin umna dhabe jette hin sodaatin naan taane jette gaafuma ati yaada kee gara waaqayyootti naannessitu waaqayyo yaada isaa gara keetti naannesse ergamaan isa kana itti dubbatu ergama Gabriel because of ergama misraachoo Gabriel kun misraachoo baatee fi waaqayyoon bira Daani'eeliif gaafuma inni jilbeenfatu deebii fidee dhufeera garuu mootummaa Faareesiin inni gargaaru ergamaan guddichi Hamaan sun jedheetu dubbata ergamaan Faareesiin gargaaru kun mootummaan Faares mootummaa Hamaadhaaf mootummaa waaqayyoodhaan mormu waan tureef ergamaa waaqaa otoo hin taane ergamaa Luusiifartu gargaara namicha kana gara kee gaafan fidee dhufu na dura dhaabateedha eenyuuf geessite isa sagadaa jiruuf eenyuuf fuutee deemte isa soomaa jiruuf eenyuun inni Daani'eel jennaan hin ta'u jilbeenfatee na dhiigaa jira ka jilbeenfatee na mormaa jira ka ati jilbeenfadhu loli waaqayyo fidee harka kee keessa ka ani guyyaadhuma ati jilbeenfatte sanan fuudhee kee waaqayyoon harka garuu torban sadiidhaaf nan geessan jedha hin geessitu jedha beektum eebbi keessan dhufaa akka jiru waaqayyo naa gadhiiseera jedhame maal lekka አንዳንድ ነገሮች nu biran geenye mana baaniiru namni tokko iyyitiin na bira ga'a jedhame maal አንዳንድ ነገሮች lekka waaqayyoon bira gadhiifamaniiru nu bira garuu hin geenye ani kanan sodaadhu gaafa ni dhufee si bira ga'u iddoo gadhiiftee akka hin argamne dhaabbadhu eegi waaqayyo waan kaase sana siif fidee si galche so sana booddee Daani'eel iddoo inni jilbeenfatee jiru guyyaa 21tti gaafa turu ergamichi dhufee akkas jedhe yaa Daani'eel nama jabaa nama jaallatama inni garuu maal jedha humni na keessaa dhumeera waa'ee bifaatiif biffi koo dhumeera waa'ee nyaataatiif garaa koo keessa homtuu hin jiru waa'ee dandeettiif homtuu na hafe hin jiru garuu jedhee waaqayyo yaa Daani'eel nama jabaa ilaame lafeen keessa jedhuun dhagayin isa waaqayyo siin jedhu dhagayi jechan dheeressu waaqayyo gabaabaadhumatti akkasiin jedhaa jiru dhimmi kee gadhiifameera nama dhimmi isaa gadhiifame tokkotu iyyee maraate ameen dhimmi koo gadhiifame Daani'eel ani dadhabaadha jedha Daani'eel fuulli koo hin dibanneedha Daani'eel ani waayiniin dhunneedha nyaata gaarii siin nyaanneedha foon hin argineedha bexaam migarame kutaa kana gaafan dubbisu Daani'eel amman foon qajeelee jedha maal jedha foon hin nyaanneedha bexaam ishuun olassu siga garuu waaqayyo maal jedha sasi jalaa qabame yusii gadhiiseera baay'ee keessa Daani'eel kan jiru waa'ee foonii garaansa waan tokkotu nyaatin rakkina keessa jira garuu waaqayyo dhufeetu waan inni itti baroota dheeraadhaaf dhiphataa jiru waan guddaa tokko ergeeraaf isaaf sibiran geenye malee waa gadhiifameera nama sibira jiru sibiran geenye malee waa gadhiifameera jedhe itti raaji sibiran geenye malee waa sii gadhiifameera jedhe Yesuusin itti dabaliiti sii gadhiifameera jedhe Daani'eelin gitintiraadhuma qabeena kaaseedha የመጨረሻ ከሁ ደደቤ ለፈን ይልበንፈቱ ergamicha qabee kaase molgaan qabu daddabeera lafanni jedhetti waaqayyo garuu maal jedhe jaba Daani'eel nama jaallatamaaf nama jaba waaqayyo gaafumatti fuula kee gara isaatti naannessitu dhimma kee fixeera beeyyaati dhimmi koo dhumeera jedha garuu jedhetu guyyaa 21f mootummaa Faares inni gargaaru seexanichi inni guddaan na dura dhaabate nan geessaaf hin jedha hin geessitu naan jedha nan geessaaf hin jedha hin geessitu naan jedha otuun kanaan jiru guyyaa 21ffaatti ergamoota keessaa hangafanni ta'e gurguddoota keessaa tokkoffaanni ta'e Mikaa'eel inni jedhamu dhufeetu otuun itti galagalee naa lolaa jiru haleluuyaa qilleensa irratti eebba kee isa qabee jiru kan lolu waaqayyo dhaameen jedhate namas miti sis miti beekumsa kees miti waaqayyo galgala kana kaasee waan si jalaa qabameef kan lolu waaqayyo dhaameen atasi jilbeenfatta waaqayyo gaara saraawitii gadhiise sana booddee inni otuun ni lolaa jiru jarri wal lolaa jiru ani garuu fidee dhufaan jira Mikaa'eliif ergamaan Luusiifar wal lolaa jiru Mikaa'eliif ergamaan mooticha gargaaru wal lolaa jiru Mikaa'eliif inni eebba kee qabe wal lolaa jiru otoo isaan wal lolanu ani garuu gidduutti dafii geessi waan hin jedhameef si fidee dhufeera galgala kana waaqayyo achi si lola asii waa sirka gashaame kaabarraa kibbarraa waa walitti buusee dhagaa walitti bu'ee abidda akka ba'u gamaa waa walitti buusee gidduutti waa siifa hojjetu gaman ilaame assaayimentii guddaa jiratti kennee asii assaayimentii kee hojjetu waaqayyo assaayimentii jabaa diinota keetti kennee assaayimentii kee asii hojjetu waaqayyo hojii manaa jabaa achitti kennee hojii manaa kee hojjetu waaqayyo gaafa sana sii gadhiifame maaliif ture jennaan guyyaa 21f challenge ture
Ani ko guyyaa 21 torban sadiif kadhatarran ture. Al tokko gaafa kadhatarra jiru wanti hundinuu dafee waan nurka galu nutti fakkaata. Aha, maal taate guyyaa 21 fi yeroo kaan irra ko addan ture. Guyyaa 21 fi baroota kaan irra addan ture. Ani ko guyyaa 21 balbala Waaqayyoo fuula Waaqayyoo irra ture garuu nama kadhataatti cimaam seetan. Gaafati jilbeenfattu seetan jilbeenfata seete achumaan kaa qawwee isaa fudhate. Maaliif jilbeenfatte jedhee saraawitii isaa waammate qottaan deemnaa illollaadha. Maaliif jilbeenfatte? Maaliif jilbeenfatte Waaqayyoof kan jedhu galgala kana sirraa waraaneera. Maalan guyyaa 21 kadhatarran ture jennaan guyyaa 21 eebbikee akka sirka hin galleef gaafumatti jilbeenfattu sii gadhiifame. Gaafumatti Waaqayyoo jettu sii gadhiifame. Gaafasuma dhimmi kee Waaqayyoon biraa ba'e. Akkas biraa hin geenyeef garuu namaaf seexana ta'e mootummaa Faareesiin isa gargaaru. Mootummaa Faareesiin isin gargaarus eebba keetiif hin tolani. Galgala kanaa kaasee namas ta'e seexana eebba kee karaatti kan bulchuu barbaadu akkas biraa hin geenye kan barbaadu karaa sitti cufuudhaaf danqaree kan dhaabatu galgala kana si duraa kaaseera. Wanti si bira galuu qabu maqaa Yesuus Kiristoosiin humna sagalee kanaa teessir ka haa galu. Namni tokko iyyiitiin haa gadhiifameera jedhi maaloo. Guyyaa 20 tirfiidha namichi kan jenna qabate. Dhimmi isaa erga gadhiifame guyyaa meeqa? Guyyaan 21 guyyaa inni jalqaba dhaqee fuula Waaqayyoo jilbeenfatu gaafa sana jimaata dheen gaddaa jechuudha. Gaafa sana gadhiise Waaqayyo. Qidaameetti dabalee kadhateera namichi. Sanbatatti dabalee kadhateera namichi. Guyyaa 20tti dabalee kadhateera. Dhimma gadhiifameef kadhataa jira. Gadi ba'ee fudhu galgala kadhaa kaas. Dhimma gadhiifameef hin kadhatanu hin galateeffatu malee. Galgala kanaa kaasee maqaa Yesuusiin dhimmi kee gadhiifameera galateeffadhu. Dhimmi gadhiifamnaan hin boo'ama moo hin galateeffatamu? Garuu rakkoon jiru Daani'eel gadhiifamuu isaa hin dhageenye. Ati garuu dhagaa jirta. Daani'eel hin dhageenye eenyutu dhufeetti amma inni dhufee ergamichi siif gadhiifamee ture jedheetu himutti Daani'eel hin argu. Daani'eel hin dhageenye leetta'ee dhufee bira ga'e. Siin garuu Waaqayyo sitti himaa jira. Si'achi dhimmi kee gadhiifameera. Akka Daani'eel hin dhageenye hin jedhin kana booddee galateeffadhu Waaqayyo gadhiiseera. Harka keerraa siinaa gadhiifameera. Dhimma gadhiifameef Daani'eel guyyaa 20 jilbeenfate. Dhimma kennameef guyyaa 21 keessaa guyyaa tokko gaafuma inni jalqaba jilbeenfatu gadhiifame. Garuu guyyaa 21 seexana karaa jalaa bulche. Seexanni karaa yoo bulche iyyuu jabeessee akkan karaa dhuna godha malee anaan na dadhabsu. Nama si bira jiruuni amani si gadhiifameera. Hojii ergamoota boqonnaa 12 gubbaa deemtanii gaafa ilaaltanu mootummichi yookaan immoo mootiin bara sanaa warra bu'aa waldaa kiristaanaa ta'an hundumarraa ciqilee isaa kaawwate. Gaafa inni ciqilee isaa kaawwatu yeroo darbee obboleessa Yohaannis Yaaqoobiin qalchiiseetu hamma namoonni waan gammadanii fi ayyaanni waggaas waan dhufaa jiruu fi Phexrosiin itti dabalee qaluudhaaf mana hidhaatti gashe. Phexrosiin itti dabalee hidhuudhaaf qaluudhaaf gara mana hidhaatti gaafa inni galchu halkan walakkaa garuu ergamaan Waaqayyoo guca ibiddaa isa dinqisiisa. Isaa fuudhee gara isaa dhaqee galgala kanaa kaasee waanuma ati dhabde fidee harka kee keessaa qaba. Waan ati barbaaddee dhabde waan ati itti miilatte si'achis bara fuulduraatti gara budduubaatti bitaatti mirgatti hin argadhu waan ati itti cufte. Tuqaa afurii miti tuqaa 40 isatti cufte Waaqayyo fidee harka kee keessaa qaba. Yeroo jalqabaatiif Phexrosiin gaafa hidhu kutaa dukkanaatti dheeja. Argite nama Waaqayyoo dukkanni hin danda'u. Kutaa dukkanaa lafa jalatti dhee Waaqayyo garuu ifa dinqisiisaadhaan gara Phexros dhaqeedha. Phexros abdii kutachuurraa kan ka'e Yesuus yaadinaal jedhee lallabe nama kuma meeqa gargaare nama 100 meeqa gargaare gaadidduun isaa nama fayyisaa wayyaa darbatee inni namarra buuse nama fayyisaa garuu gaafa achi as deebi'u hin hidhame hidhaasaa laale harki isaa hidhame miilli isaa hidhame poolisii lama gidduu ciisedha. Amanuu dadhabanii dukkana keessatti hidhanii dukkana keessa ibsanii booddee miila isaa hidhanii harka isaa hidhanii lafatti gadi qabanii rafu. Poolisiin lama gamaaf gamanaan harka wal qabeetu hin ciisu irra ciisu akka ni lafaa ol hin kaane maal jennaan hin shakkama miilli isaa hidhameeyyuu hin shakkama pheenxeera kana miti argitee harki isaa hidhameeyyuu hin shakkama maal jennaan duuka buutuu Kiristoosi ka inni maa inni waa'een duuka buutuu Kiristoos yoo jette immoo Yesuus Kiristoosii yoo ajjeesine malee namichattiin kun hin danda'amtu jedha dhaqanii ajjeesanii awwaallaan namichi hin danda'amu shatat jedhee keessaa kan sanyii namicha sanaati namichi kun sanyii Yesuus namichi kun in shakkama laftuu san danda'u awwaalluu san danda'u miti dukkanni miti hidhaan qabaan isan danda'u kanaaf akka jedhani kottu lafatti gadi qabna malee in shakkama nama namichi kun karaan ni ba'u namaan galu jara dukkannis hin danda'u jara hidhaanis hin danda'u maali jarri pheenxeedha kanaaf sanyii namicha sanaa miti kun jedhan
Sanyii namicha sadhagaa galagashee ka'e. Namichi kun sanyii isaati waan ta'eef isa lallaba waan ta'eef karaa inni loo'ee ba'u namaan galu. Dhuguma karaati baatu namaan galu. Macaafi qulqulluun namna fuuraa like a wind. Nama fuuraa jechuun akka qilleensaati. As jira gaafatettu gamaan ba'a, gama jira gaafatettu gamanaan ba'a. Namna fuuraa eessaa ka'ee eessa akka inni ga'u hin beekamu. Ka'umsi kee galgala kana ga'umsa keetiif waastinaan ta'u. Waaqayyo garuu ga'umsa keetiif itti darbeera. Ameen jedhi dabalit. Phexros garuu ilaaleetu. Huneeta sana situation keessa gale sana ilaale mana hidhaatii jabaadha. Dukkanicha ilaale argeen beeku. Amma kana booddee deebi'ee lallaban jedhu wayyaan baafadha. Wayyaa baafatee saqqii isaa baafatee quucci. Hunda ishee lafa naqee kophee isaa lafa kaa'atee si'achi abdiin hin jiru. Inni obboleessa koo nyaate na nyaachuu fedhe. Inni obboleessa kee nyaate si nyaatu. Gaaffiin Phexros inni jalqabaa dukkanicha abdii kutateera rafeera. Ergamichi garuu jara gidduudhaa dhaqee bukkee isaatti cinaacha isaatti bu'eera. Loo'ee dhaqee gidduudhaa shat. Gaafa inni jedhu ka'i hidhadhu uffadhu ayyaana kee hidhadhu amantii kee hidhadhu uffata amantii uffadhu ayyaana kee uffadhu dibata kee fudhadhu galgala kana deemsa haaraa Waaqayyo si jalqabsiisa. Karaa shaakaltee hin beekne jalqabi galgala kana. Ka'i hidhadhu ka'i kophee kee uffadhu ka'i wayyaa kee darrabadhu. Wayyaa isa kana miti kopheen kee kophee wangeelaati. Saqqiin isa kana miti dubbiin dubbii amantiiti. Wayyaan ofirra buusee dhiisa miti ayyaanicha. Maalenna miilaan miti ayyaana sokkita. Miilaan miti amantiidhaan deemta. Iyyiti maaliini? Bara kana wanti Waaqayyo si godhu hunduu maaliin? Beekumsaan dandeettiidhaan otoo hin taane maaliini? Waaqayyo akkas jedhe dukkana kana keessaa kanatti baatu maaliini? Amantiidhaan. So ka'i jedhe maayinni na uffadhu. Daddafee uffachuu dadhabnanii sardeerra dhaabate. Tolo tolo libas hin jiru. Jara kaan itti hirriba buuseetu sarraa hirriba fuudhu. Waan Waaqayyo sinii kaa'e hin gammatinaa. Akkas gochuufi Waaqayyoon jedhi waan godhu beekaa tilmaama keessan garasii. Waan ati tilmaamuu dandeessuun godhu Waaqayyo. Jireenya kee irratti ilaa nama naa qopheessuuf hin jedhin waan ati gammattu miti kan hojjetame. Waaqayyo waan ati tilmaamtee bira ga'uu hin dandeenye qopheesseera. Phexros achi ba'ee qopheessu fadheera waan hundumaa fixadheera gaafa gadi ba'u danqaramee dura dhaabat balbal. Gaafa ilaalu harka namichaa keessa harka ergamichaa keessa homtuu hin jiru. Otoon ka'uu baadhee otoon achuma ciiseennan ergamichi balbala isa jalqabaa qiqiiqi godhee banee dabarse. Deemsa haaraa jalqabe namichi. Imala haaraa jalqabe namichi. Akkatti galteetti miti akkaataa addaatiin keessaa si fuudha beek. Yigarmaal jechaa duuka deeme. Yigarmaal jedha. Kanaa booddee hojiin kee maal jechuudha duuka deemte yigarmaal. Siifa ta'u nama amane tokkoof nama dhibaam jetta kana booddee. Akkamitti akkasii ta'e hin beeku nama dhibaam jechaa deemte. Hojiin Yesuus nama dhibaam jechaa deemte. Akkamitti akkas ta'uu danda'a nama dhibaa. Yigarmaal. Balbala isa lammaffaa bira ga'ee inni kun immoo akkamitti jennaan ammas qiqiiqi godhe. Namicha koo leenjisaa jira. Balbala isa tokkoffaa isa lammaffaa irraa banee ka'eetu ergamichi Phexrosiin kana booddee si shaakalchiisee rakkatti ba'an jedhe. Maaliini? Amantiidhaan. Qulfiin harka jiru garuu maaliini? Furtuu wayii baatee jiru garuu maaliini? So si shaakalchiisee dha balbala isa tokkoffaa hin dabarsee balbala isa lammaffaa hin dabarsee sadaffaa bira gaafa ga'u ergamichi gatee deeme. Maaliif jennaan Phexros shaakala isaarraa kan ka'e inkwaan kan isaa miti kan namaa yubanuu danda'a kana booddee. Namichi kun hin deema sadaffaa irratti hin nageega gaafa ilaalu ergamaan hin jiru. Balballi garuu amma maayinni cufaadha. Amma bareeda. Akkas ilaalu immoo harka isaa keessi kaa'ate tokko lama sadii gaafa inni shaadoon Phexros dhaqee balbalicha irra bu'e. Gaadidduun Phexros dhaqee balbalicha irra bu'e. Amma immoo moor amantii caalaa tokko fidee dhufeetu Phexros immoo otoo harkaan ittiin bu'in shaadoo isaatiin irraa banamuu jalqabe. Otoo ati hin beekin sirraa banamu ameen jedhi. Sana booddee hin ba'e. Guyyaa hedduudhaaf waa'ee Phexrosiif garuu namoonni walitti qabanii waldaa keessatti maal godhu turan Phexrosiif hin kadhatu turan. Hagadhiifamu yuuxaa yillaqaq jedhu. Baqa yillaqaq hin jedhina gidduutti immoo dhaggeeffadha. Waaqayyo maal jedhaa jira? Gadhiifameera. Nama simbira jiruun gadhiifameera jedhanii. Jilbeenfatanii hagadhiifamu ka wayni adufu ka wayni aba'u ka hagadhiifamu ka jedhu. Jarri afaan haaraa dubbachuu biraa waan biraa dhaggeeffataa jiran. Biddeena irraanfataniiru. Phexrosiin butii baase. Harka diinaatti butii baase. Harka ebeluutii butii baase. Harka ekelee butii baase. Harka mootichaatti butii baase jedhu. Phexros lakkaa qaata gadhiifame. Turee namichi shaakala kan biraarra jira. Shaakala balbala banuurra jira namichi. Shaakala deemsa haaraarra jira namichi. Deemaa dhufeetu balbalicha rukutuu jalqabe. Isaan hin dhagaanu biraataa. Jarana gidduutti dhaabaatti dhaggeeffadhaa. Hirrukute roodee seen jedhamtu hojjettuun suluma kadhataa beentaatu yeroo baay'ee kuluma keessaa warra kadhatanuuf waa qopheessiti mitiire gatiin ishee garuu Waaqayyoon duratti guddaadha. Sana booddee dhattee roodeen
eenyu dhateette na wallaalte moo wayyaan qayyaranne waan ta'etu qameera namichi waan ta'e qayyarameera namichi nama galaan jiru namoonni hubatanii isa moo isa miti jedhu galgala kana gaafa tasii baatu isa moo isa miti ilame sirratti wala qabsiisanu maqaa Yesuusiin gartokkeen isa miti ajedhanu gartokkeen isa ajedhanu inni Waaqayyo gargaare ana jettee baatamee jedhanu maalo iyyi gadhiifameera dabali gadhiifameera jireenyuma keessana dhaaluu wanta dubbataa jiru kun maqaa namicha Naazreetiin dubbii kana wajjin waliin silaaqeera hinnaqe hirrukute ol galtee laaltee basma'aam ol manfas qidduus ekeraasaa dhufe waa'een isaa abdii kutatameera waan isaan beeku malee waan ati abdii kutate tokko banee fida Yesuus inuma kadhatu malee ko abdiitti kutaniiru inuma jabaara zubaara jedhu malee wanti tokko jiru keessi isaanii immoo duwwaadha hinjiranu bakka keessoodhaan hin gadhiifama namni harkaa ba'ee beeku hin jiru waan harkaa ba'amee hin beekne harkaa ba'ee Phexros sana booddee dhaqxeetes eenyuun balbala rukutaa jiru jedhaniin maalin beeka ekeraasaa dhufe ana jedha garuu eenyu jennaan Phexros jedha Yesuus sim jechuu jamaran gadhiisi jedhanii kadhatanii kaanii amma immoo gaafanii dhufu amanuu dadhaban akka jedhu Waaqayyo inni dhufaa jiraate amanii fudhadhu seen jedhaa in shakkinin mamin kan kooti moo kan koomitiin jedhin kanuma keeti Waaqayyo gadhiiseera nan laallatu hin jedhin kadhatteetta mata duree gootee gaaf tokko maqaa keenya wal fakkaate hin jedhin kadhata kee deebiseera Waaqayyo galgala kanaa kaasee balbala sitti rukutue Phexros dhaqee jarana dhaabame maal kadhataa jirtu ennaan Phexros akka ba'u kadhataa irra baheera hoo kana jala maal gootu dhufee hoo maal gootu tokko tokko akkas ta'anaa jedheera Waaqayyo gaafa tasii galtu ayyootuu naa ta'e innateetti ta'ee si eega ayyootuu naa raawwatame innateetti raawwatamee si eega ilame ati ganaa torbeetti eegda ati ganaa kuna fureetti eegda tilmaami kee ganaa bara dhufu keessa jira bara dhufummaa ergaan naa dhufeera konkolaataa nan bitadha ergaan naa dhufeera bultiinan ijaarradha ergaan naa dhufeera bara dhufummaa naman taa'edha no Waaqayyo xumuramaatti sitti dubbateera Waaqayyo gaafuma sitti dubbatu akshinii irra dhaabatee dubbata inni diinni sirratti raajessuun hin raawwatamu akka jedhu Waaqayyo gaafa tasii baatu hiikamee si eega kan kee hidhamaa fayyaa keetii hiikamee raamee jedhate inni natti maa jiru Waaqayyoodha nama sibira jiru inni nattaasaa jiru Waaqayyoodha jedhin Waaqayyo maal seen jedhaa jira galgala kanaa kaasee amantiidhaan dhimmi kee xumurameera hamma Waaqayyo isa miilana ati dhaabattaa isa sii deema akka daa'imaa ati jala dhaabattee harka keetti qabattaa akka abbaan ilmoodhaa akaayii ammaaree sitti kenna argite ilmoon harka dhabde miti garuu deemte maal jette baabbii na ammaareeti maaliif yoo ammaarte yoo badaan ammaarte yoo abbaan ammaareef garuu harka jalan qabattu wayyaa jala qabatti why because amma ammaaru beetti galgala kanaa kaasee qabee sitti kennu Waaqayyo isatti qabuu dadhabde qabee sitti kennu Waaqayyo jabaa qabee sitti kennu fayyaa qabee sitti kennu jireenya qabee sitti kennu waan ati dheebotte qabee sitti kennu qabee sitti